Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbii wal aanee isin hundarra haa jiraatu. An Dr. Muhammad Naik sagantaa galgala kanaa isiniif keessummeessa. Islamic Research Foundation akkasumas namoota fedhii isaaniitiin sagantaa kana walitti qindeessan obboleewwan keenya kumaatamaan lakkaawaman kan asirratti argamanii fi dabalataanis ummata miiliyoonaan lakkaawamuuf kan sagantaan kun karaa televiziyooniitiin saatalaayitii paastan Arabsat Badr 4 Galaxy 81 kan USA Canada fi Ameerikaa kibbaa uwwisu akkasumas Eurobird 1 Dr. Zakir Naik isin duratti argamuudhaan chaanaal sagantaa kana guutuu isaa isiniif keessatti akka alhamdulillah addunyaa cufaa keessatti akka gummaadhaan doktora fayyaati hunda isaanii islaamummaa gargaara sagantaa kanaaf godhee jiran jedha akkasumas hubannoo konferensii islaamummaa kan idil addunyaa quraana hadiisota sahihaa fi kitaabota amantii biroo fayyadamuun ibsa sirrii kenneera yaada isaatis sababaa loojikii fi dhugaa saayinsii irratti hundaa'uun dhiheessa amma umriin isaa waggaa 42 Dr. Zakir Naik xiinxala gadi fageenyaan godhuu fi gaaffilee hordoftoota sagantaa isaa irraa xumura irratti deebisaa quubsaa kennuun beekama. Har'as haasawa isaatiin booda yeroo gaafiif deebisaatti gaaffilee keessan ni keessummeessa. Waggoota dabran 12 keessatti barumsa Indiyaa keessatti kenneen cinatti waltajjii barumsaa gurguddaa 1200 ol biyyoota addunyaa garagaraa keessatti qopheesseera. Simpooziyemii fi falmiiwwan garagaraa irratti namoota bebeekamoo amantii biroo waliin hirmaateera. Sagantaawwan isaa kan milkii guddaan xumuraman keessaa falmiin inni USA keessatti Dr. William Campbell waliin mata duree Qur'aanaa fi macaafni wayita saayinsiin madaalaman jedhu kan magaalaa Chicago keessatti ebla tokko bara 2000 taasise Qur'aanni argannoowwan saayinsii haga ammaa bira gahamuu danda'ame cufa waliin wal simuu isaa mirkaneesseera. Falmiin inni nama beekamaa Indiyaa Sri Ravi Shankar waliin hubannoo gooftaa islaamummaa fi hinduu keessatti kitaabota amantii irratti hundaa'uun mata duree jedhuun ammajjii 21 bara 2006 magaalaa Bangalore keessatti godhame tawhiida islaamummaa ilma namaatiif bayaansuu keessatti sagantaa milkaa'ee ture. Turtuu keessa Sheikh Ahmad Didat hayyuun beekamaan amantii wal bira qabuun qoratu Dr. Zakir Naik Didat Plus jedhee bara 1994 jajee ture. Caamsaa bara 2000ttis kennaa takka barreeffama akkana jettu waliin isaaf kennee ture. Kun badhaasa Dr. Zakir Abdul Karim Naikiif gama da'awaa fi barumsa amantaa wal bira qabu milkiin goonfateef kan kennameedha. Ilma kiyya wanti ati waggaa 4 keessatti dalagde ana ammoo waggaa 40 natti fudhate. Alhamdulillah. Afaan Ingiliffaatiin namni amantaalee wal bira qabuun jalqaba barumsa kenne Sheikh Ahmad Didat ture. Dr. Zakir Naik yeroo hedduu sagantaalee fi intarviiwwan garagaraa irratti buufataalee TV fi raadiyoo hedduu kan biyyoota garagaraa 200 keessatti tamsa'an irratti dhihaateera. Islaamummaa fi amantii wal bira qabu irratti kitaabota hedduu barreessee jira. San keessaa Qur'aanaa fi saayinsii wal simamu wal dhaba. Qur'aanni kalaama Rabbiiti. Dubartoonni islaamummaa keessatti mirgi isaanii sarbameera moo eeggameera. Hubannoo Rabbii amantaalee gurguddoo keessatti akkasumas gaaffilee baramaa namoonni muslima hin ta'in dhiheessaniif deebisaa kan jedhan kitaabota isaa keessaa muraasa. Sagantaa goolabbii har'aa kan dhaamsa nageenyi furmaata namummaati jedhu bu'uureffatee egzibishinii fi konferensii islaamummaa idil addunyaa guyyaa 10ffaa kanarratti haasawa isaa mata duree haalaan barbaachisaa ta'e kana islaamummaan furmaata namummaati jettu nuuf dhiheessa. Is the Quran God's word? Women in Islam subjugated or protected? Concept of God in major religions and answers to non-Muslims' common questions about Islam. In this concluding theme session of the Peace, the Solution for Humanity, the 10-day International Islamic Conference and Exhibition, to present his public talk on this vital topic of the day, fi barsiisaa beekamaa islaamummaa fi amantii wal bira qabu addunyaa kan ta'e Dr. Zakir Naik haasimannu. Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-deena inda Allah al-Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The respected scholars and speakers, hayyoota kabajamoo fi barsiisota biyyoota garaagaraa irraa dhufuun asitti haasa'uu gootan hangafoota kiyyaa fi obboleeyyan kiyya jaalatamoo hunda keessanuu nagaa islaamummaa kan taateen assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun isin simadha. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbii hunda keessan irraa jiraatu. of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of this last session and the last lecture of this 10-day International Islamic Conference is Mata dureen sagantaa irra galgalaa fi sagantaa goolabbii egziibishinii fi koonferansii guyyoota 10 gaggeessaa turre islaamummaan furmaata namummaatii jedha. Islaamummaan hundee jechaa salaam jirraa dhufe. Hiikkaan isaatis nagee jechuudha. Akkasumas jecha afaan arabaa silmi jirraa daraare. Hiikkaan isaatis fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennu jechuudha. Gabaabumatti islaam jechuun nagee fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennuun argattu jechuudha. Kanaafuu mata dureen barumsa galgala kana nageenyi fedhinnaa ta'e rabbii ol aanaaf kennuun argattu furmaata namummaatii kan juuta. submitting our will to Almighty God, the solution for humanity. Islaamummaan akka amantiilee biroo takkaa'uu sirnoota jireenyaa biroo fedhinnaa qaama ilma namaa guutuuf yookaan ammoo fedhii amantii namootaa guutuuf qofa hin bu'uureeffamne. Amantiileen hedduun fedhii amantii ilmaan namaa yookaan qalbii namootaa imaanaan guutuu qofaaf bu'uureeffaman. Sirnoonni jireenyaa gariin ammoo fakkeenyaaf kanneen akka maateriyaalizim, koominizim fedhinnaa qaamaa ilma namaa guutuu qofaaf bu'uureeffaman. Islaamummaan alhamdulillah fedhinnaa imaanaa fi fedhinnaa qaama ilma namaa guutuudhaaf bu'uureeffame. Kanaafuu islaamummaan qooda lamaanuu keessa jira. Furmaata namummaatiin wal qabate Quraanni kabajamaan kitaabban addunyaa tanarra jiran keessaa kitaaba wantoota poozitiif ta'an yookaan ammoo waan sammuun namaa fudhachuu danda'u of keessaa qabu. Quraanni labsii namummaati. Madda rahmataa fi barakaati. Warra of dagateef akeekkachiisaadha. Warra dogoggoreef qajeelummaa. Warra shakkii keessa jiraniif ammoo ragaa qabatamaadha. Warra cinqameef furmaata. Akkasumas warra abdii murataniif abdiidha. Quraanni kabajamaan kun rakkoolee namummaatiif furmaata qaba. Namni tokko yoo furmaata takka isiniif kenne madda furmaata sanii beekuu barbaaddu. Wanti sun dhugaa ta'uu isaa beekuu barbaaddu. Fakkeenyaaf yoo isin dhukkubee namni tokko dawaa takka isin ajaje eenyummaa nama dawaa san ajaje beekuu barbaaddu. Namni sun doktora beekumsi isaa maali kan jiru beekuu barbaaddu. Haaluma wal fakkaatuun namoonni hedduun barreessaan quraana kabajamaa kanaa eenyu akka ta'e beekuu barbaadu. Namoonni hedduun quraanni kabajamaan kun hangam takka akka kitaaba haqaa ta'e baruu fedhu. Haa ta'u malee an furmaata namummaa kennuu hin danda'u. An islaamummaa keessatti zeeroodha. Humni irra gaariin kan rakkina namummaatiif furmaata kennuu danda'u qaama ilma namaa uume. Uumaa ilma namaati. Uumaa addunyaati. Uumaa hawaati. Rakkina namummaatiif furmaanni gaariin jiraachisaa fi jaalataa ilma namaa addunyaa cufaa kan hawaa cufaatiin kennama. By the cherisher of the humankind, of the whole world, as well as the whole universe. Kanaafuu mata duree irra haasofnu keessa seenuun duratti ummata asitti argame kanaaf quraanni kun hagam dhugaa akka ta'ee fi maddi isaa isa akka ta'e daqiiqaa muraasa fudhadhee ibsuu barbaada. Quraanni kabajamaan kun kalaama rabbii ta'uu isaa ibsuudhaaf yaala. Akkasumas warroota rabbitti namanneef rabbi jiraachuu isaa isaanii mirkaneessuu barbaada. Namni awaamaa tokko yoo natti dhufee an rabbitti amanuu naan jiru waa hunda dursee baga gammaddeen jaan. Namoonni gariin hay zaakir nama awaamaatiin baga gammaddee jaa jaanii gaafachuu danda'u. Sababni an nama awaamaa tokkoon baga gammaddeejuuf namni sun sammuu isaa fayyadamee yaadaa jiraachuu isaa waan bareef. Namoonni hedduun amantii ijuma dunuunfatanii hordofu. Namni tokko waan abbaan isaa kiristaana ta'eef kiristaana ta'a.
namni tokko waan abbaan isaa hinduu ta'eef hinduu ta'a musliimoonni gariin waan muslima irraa dhalataniif muslima ta'an This atheist, namni awaamaa kun garuu sammuun yaadu jira religious background, tarii maatii amantii qabu keessatti dhalachuu mala haa ta'u malee gooftaa maatiin isaa gabbaraa jiran san rabbi je'ee fudhachuu hin barbaanne they can be such a kanaaf jireenya rabbi morme He sababni ani nama kanaan baga gammaddachuuf waan inni kutaa shahaadaa tan jalqabaa jeef kutaan shahaadaa kan jalqabaa laa ilaaha haqaan gabbaramaan hin jiru kan jiru the only thing I wanti anarraa eegamu kutaa illallah allah malee kan jiru isaaf mirkaneessuudha waan kana ammoo insha Allah ni mirkaneessaaf my job is done. bakka kanatti dalagaan silaan dalaguu qabu walakkaan naaf dalagamee jira I have to namoota amantaa biroo hordofanitti yoo da'awaa godhu waa hunda dura gooftaan isaan gabbaraa jiran gooftaa haqaa akka hin ta'in isaanii mirkaneessuu qaba namni kun gooftaan hin jiru je'ee waan amanee jiruuf dalagaan kiyya walakkaan naaf dalagamee jira Almighty God. wanti narraa eeggamu rabbiin olaane rabbiin dhugaa akka jiru isaaf mirkaneessuudha sunis Allah ni mirkaneessas insha Allah Think warri awamaa hedduun this is ultimate. saayinsii waan hundaa oli waan xumuraati yaani amanan And they feel arraan tana yeroo irra jirru yeroo saayinsiif teknooloojiiti warri kun saayinsiin kan xumuraati isa ol wanti biraa hin jiru jaanii amanan in the world nama awaamaa tokko meeshaan tokko meeshaa namni tokkollee argee hin beekne kan namni tokkollee waa'ee isaa hin dhageenye tokko ni jira osoo jettaniini meeshaa kanaas isa dura qabdanii namni jalqabaa kan waa'ee maashina kanaa akkaataa maashinni kun itti dalagu sitti nu eenyu jettanii osoo gaafattanii the mechanism namni awaamaa kun kalaqaa meeshaa kanaati jee isinii deebisa gariin namaa hojjetaa gariin namaa oomishaa gariin buureessaa gariin dalagaa jechuu danda'a waan fedhanis jaan wanti isaan jaan wal fakkaata uumaa oomishaa dalagaa kalaqaa jechoonni kunniin wal fakkaatoodha will be somewhat deebii kana sammuu keessatti qabadha jechoota namni sun isinitti himu waliin hin cinqamina itti aan sunis gaafii biraa gaafadha sunis hawaan kun akkamitti argamuu dandeejaa gaafadha namni sun jalqaba irratti waan piraayim nebila jedhamutu jira itti aan sun booda irratti secondary separation wanti jedhamu mudate sunis big bang yookaan dhooyinsa guddaadha kunis gaalaksiiwwan urjiileen aduun akkasumas lafti irra jiraannu akka uumaman taasise waan kana big bang yookaan dhooyinsa guddaa jedhanii waamu jee isiniif himuu danda'a nama awaamaa kana waa'ee big bang yoom dhageesse jennee osoo gaafanne dhiyeenya kana beekuu dandeenye jee isinitti hima waggaa 30 fi 40 dura beeyne jee isinitti himuu danda'a anis waa'een akkaataa uumama hawaa kanaa dimshaashatti quraana keessatti waggaa 1400 dura ibsamee jira jee itti hima kunis suratul anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 30 irratti awalam yara alladhiina kafaru sila isaan nan kafaran hin beekanii anna samaawaati wal ard kaanata ratqan fafataqnahuma that the heaven then dachii fi samiin maxxantuu turanii ergasii addaan isaan hin baasne dubbiin islaama big bang jettan kun waggaa 1400 dura quraana keessatti ibsamee jira 100 years ago. waa'ee kana quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a tarii wanti kun durduriidha isin jechuu danda'a nama kana waliin hin mormina gaafii keessanitti fufa What is bocni dachii tanaa maal fakkaataa jaa gaafadha namni awaamaa kun dur ilmi namaa dachiin irra jiraannu tun diriirtuudha jee yaada bara 1577tti nama sar francis drake jedhamutu eega dachii irra naanna'een booda dachiin tun geengoodha jee isinitti hima wanti isin bara 1577 argame jettan kun waggaa 1400 dura quraana keessatti ibsamee jira suratul naazi'aat suuraa 79ffaa aaya 30 irratti wal arda ba'da daalika dahaaha san booda dachii boca hanqaaquu yookaan kurfoo taasisne jedha Arabic word dahaha jechi afaan arabaa kan dahaa jiru hiikkaan isaa inni tokko diriirsuu jechuudha kanaafuu dachiin diriirte jechuudha akkasumas jechi dahaa jiru hundee jecha duyyaa jiru irraa daraare hiikkaan isaatis hanqaaquu jechuudha akkuma beekamu dachiin irra jiraannu tun akka kubbaa geengoo miti gubbaa fi jalaan diriirtuu taate wiirtuu irratti ammoo iitooftuudha is kanaafuu bocni isii jiyoosfeerikaal jedhama jecha afaan arabaa kan dahaa hajuu hanqaaquu nuti beeknu kana jechuu miti qajeelatti hanqaaquu guchii bakka bu'a kanaafuu hanqaaquu guchii wayita laaltan innis bocni isaa jiyoosfeerikaal fakkaata namni waggaa 1400 dura bocni dachii tanaa jiyoosfeerikaal fakkaata jee quraana keessatti ibsuu danda'u eenyu jaa gaafadha of the earth is geospherical. namni awaamaa kun tarii nabiyyiin keessan nabi muhammad nama beekumsa jabaa qabu ta'uu danda'a isiniin ja'a nama kanaan waliin wal mormina gaafii keessanitti fufa The light of the moon, is it its own light or is it a reflected light? So the atheist will tell you, previously we thought that the light of the moon was its own light.